gatii kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheen. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiruu maal anaaf kennuuf jirtaa? Namni mana koo dhaalus Eli'eezer nama Damasqoo kana jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati dhala naaf hin laanne hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jira jedhe. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee namichi kun si hin dhaalu. Ilmi ofii keetii dhalachuutuutti si dhaala. Ilma ati dhalchitutu si dhaala jedheen. Abrahaamiin alatti gadi baasee gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaali. Urjoota yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedheen. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma hin ta'a jedheen. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Waliin hin tajaajilamna. Inni ati sodaatti sin dhaaluu kan jedhu irratti waliin hin lallabamna. Maqaan isaa eebbifamu. Inni ati sodaatti sin dhaalu kan jedhu kana anillee sagalee kana irratti qophaa'uuf hin turre garuu keessa koo baay'ee sagalee kanatu keessa koo guute. Kanaaf amma Waaqayyo na gargaare daddafee tan dubbadha. Inni ati sodaatti sin dhaalu kan jedhu irratti Waaqayyoon isiniif qoodu nan barbaada. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gara boqonnaa 12tti yoo dhanne dudduubatti deebinee gara boqonnaa 12 yoo dhanne Abrahaam maatii isaa keessaa waamamuu isaadha. Seenaan kuni Abrahaam maatii isaa keessaa biyya isaa keessaa akka Waaqayyo waame maatii kee keessaa ba'i biyya kee keessaa qomoo kee keessaa ba'i ani sin eebbisa ittiin jedha Waaqayyo Abrahaamiin gaaf tokko. Abrahaam kuni akkuma beektanii yookiin immoo akkuma dubbatamaa ture dubbifataniitus akkuma caafamee jiru haati manaa isaas innis dhala hin godhanne dhabdootadha. Kanaan kan ka'e gaaf tokkotti Waaqayyo tuunni dhala hin godhatini jira yeroo sanas boqonnaa 12 irratti gaafa dhannee ilaallu Abrahaamiin akkas jedhee Waaqayyo waame kottuu sanyii kee keessaa qomoo kee keessaa hunduma lammii kee keessaa ba'i. Ani si eebbisuun barbaada. Warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si abaaranis immoo nan abaaraa jedhetu Waaqayyotti dubbata ture. Kanaaf Abrahaam garuu yeroo sana kophaa isaa hin baane Looxi wajjin ba'ee Looxi wajjin sababii ba'ee fi xiqqoo kakkoofsaa karaarra dheerateera. Maaliif gaafa tokko tokko tariitii gaa akkan hubadhutti caafamee illee jiru tarii marare ta'uu danda'a jedhee of keessatti yaada'anii maaliif isaa wajjinis firummaa qabu waan ta'eef akka yaadutti gaa marareeti natti fakkaata kan inni fudhatee ba'e. Garuu Waaqayyo Abrahaam kana qobaatti isa eebbisuu barbaade. Qobaatti isa eebbisuu sababii barbaadeef si eebbisuu nan barbaada jennaan Looxii wajjin ba'e. Gara boqonnaa 13tti gaafa dhannee ilaallu daddafeen dubbadhaadheera. Gara boqonnaa 13tti gaafa dhannee ilaallu immoo qoccolloo walitti kaasanii utoo horii tiksanii ijoolleewwan isaanii lamaanii kanaaf Waaqayyo sababa godhe walitti qoccolloo akka isaan kaasan godhe jedhee yaada. Sababbiin isaa durumaanuu nama fudhadhuu ba'e jedhe miti. Fira fudhadhuu ba'e jedhe miti. Haadha keeyyuu fudhadhuu ba'e miti. Qobaa kee ba'ii sin eebbisaatti jedhe Waaqayyo. Waaqayyo sarraa yaada waan qabuuf, Waaqayyo sarraa kaayyoo waan qabuuf bayi qobaa kee lammii kee keessaa fira kee keessaa sanyii kee keessaa bayi jedhe Waaqayyo gaaf tokko. Kanaaf gara boqonnaa 13tti gaafa dhaqxanii ilaaltan immoo ituu horii tiksaniitu gargar qoccolloo walitti kaasanii jennaan Abrahaam gaaf tokko yaadate isaa galee akkas jedhe kottu qoccolloo walitti kaasiniiti kan koos kan kees qoccolloo walitti kaasiniiti maaliif qoccolloo walitti kaafna nu ofirummaa walirraa qabna silas jaalala wajjin dhummeechuu isaa namne maaliif qoccolloo walitti kaafna kottu gargar baafanna. Ati gara bitaa yoo filatte ani gara mirgaa nan filadha dubbifadhaa boqonnaa 13 irraa ati gara bitaa yoo filatte ani gara mirgaa nan filadha ati gara mirgaa yoo filatte immoo ani gara bitaa nan filadha ilaali ittiin jedhe kan lafa sitti tolu ilaali bitaan mirga kee ilaali duubaaf fuuldura kee ilaali lafa sitti tolu filadhu ittiin jedhe
eenyuun jedha looxiin jedha eenyu Abrahaam. Waaqayyotu kana godhe maaliif sila eebbisu barbaada waan ta'eef. Sanaa booddee erga Loox filatee booddee Waaqayyo gara ergamaan Waaqayyo gara Abrahaamiin dhufee sin eebbisa ittiin jedhe ammas sin eebbisaanii ani sanyii kee nan baay'isa ani zarii kee nan baay'isa ittiin jedhe. Kanaaf erganni akkasittiin jedhee booddee erganni akkasittiin jedhee booddee gara boqonnaa 15tti gaafa dhannee ilaallu immoo ani gaachana keeti hin sodaatin ittiin jedhe ture Waaqayyo jechuudha. Ani gaachana keeti ittiin jedhe ture gara boqonnaa 15 gaafa dhannee ilaallu immoo ani gaachana keeti hin sodaatin sanyiin kees guddaan ta'a ittiin jedhe ture. Maaliif akkas naan jettaa? Silaa ta'u amma ammaa dhala naaf hin laanne silaa amma ammaa anoo si eegaan jira dhala naaf hin laanne. Durayyuu kakuusaa kan karaarra dheeresse waa'ee haadha manaasaa Saaraayi dhaga'uu isaati. Saaraayi maalittiin jette gara boqonnaa 16tti gaafa dhaqxan ilaaltanii yaa Abrahaam ittiin jette. Tariitii inni Waaqayyo dubbatu kuni karaa hojjettuu koo Aggaar ta'uu danda'a. Aggaar hojjettuu isheeti. Biyya Gibxii intala biyya Gibxii kan taate hojjettuu isaati. Tariitii Waaqayyo karaa ishee dhufuu danda'a ta'a. Kanaaf iyyuu maal godhi gara isaa dhaqii bira ga'eette. Achi inni dhaqee bira ga'eedha macaafni qulqulluun. Sanaa booddee erga inni dhaqee bira ga'ee booddee erga inni dhaqee bira ga'ee booddee sanaa booddee xiqqoo kakuusaa lafarra dheerate maaliif inni Waaqayyo jedhe silayyuu yoomiyyuu nafu yaa jara keenya dhaggeeffadhaa. Waaqayyo kan sii kakate Waaqayyo kan na kakate yoomiyyuu nafu hin jarjarru kottaa Waaqayyoon eegganna maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf Abrahaam sagalee Saaraayi dhaga'e yookiin jecha Saaraayi dhaga'eetu waan Saaraayi jette godhe. Kan kanarraa nafe immoo xiqqoo kakuunsaa lafarra dheerateera. Boqonnaa 15 kaasee sinuma waadaa galaa fi otoo waadaa galuu fi waadaa galuu fi kaaseetu maaliif akkas naan jettaa? Atoo dhala naaf hin laanne anuu kunoo yaaddoo isaa na yaaddaa nama Aliyaazaar kan ta'e nama Damaasqootu na dhaaluuf hojjetaa kootu na dhaaluu fi atoo amma dhala naaf hin laanne maaliif akkas naan jetta? Maaliif na jajjabeessitatti jennan lakkii lakkii isuma Saaraayi deessutu sii ta'a malee namni Damaasqoo sin dhaalu hojjetaan kee sin dhaalu ittiin jedhe Waaqayyo. Unkaan nama hojjetaa isaatiin mititi Ishmaa'eeliif hin laanne eebba Abrahaamiin baas ittiin jedhe ofirraa baase akkuma Saaraayi siin jette godhi ittiin jedhe erga arma guuse booddee gara boqonnaa 17tti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe gara sanaatti erga arma guusanii tapha gadhee otoo isaan taphatanii Saaraayi argiteetu xomboree kana narraa baasii ittiin jette Abrahaamiin jette. Silas jechuma isheetiin bira dhaqee ammas jechuma isheetiin gaafa isheen ittiin jettu amma immoo gira gabbaame Waaqayyoon gaafachuu dhaqe. Yeeni akkuma Saaraan siin jette godhi isuma kan keetitu si dhaala. Kansaas sababii isaati sanyii kee keessaa waan dhalateef Ishmaa'eeliinis eebba kana biraan nan eebbisaa. Garuu isa ofirraa baasa akkuma isheen siin jette. Kan Isihaaq immoo kanuma Isihaaq waan ta'eef ofirraa baasii ittiin jedhe Waaqayyo. Iddoo kanatti immoo gaafa dhannee ilaallu maaliif akkas naan jetta? Nama Damaasqootu na dhaala nan lakki namni Damaasqoo sin dhaalu maaliif akkas jetta? Natti sodaatte sin dhaalu kan jedhu akkamittiin natti sodaatte sin dhaalu akka inni sin dhaalle godha. Natti sodaatte akka inni sin dhaalle akkamittiin godha kan jedhu akeekkannootti si laata Waaqayyo. Wayita akeekkannootti si laatetu natti sodaatte akka inni sin dhaalle godha. Tokko boqonnaa 12 gara boqonnaa 12tti deebinu. Gara gidduu isaa gaafa dhaqxanii dubbifattan gara boqonnaa 12 biyya Gibxiitti gaafa Abrahaam beelli jabaan buunaani Saaraayi fudhateetu gara biyya Gibxiitti gadi bu'eedha Abrahaam. Gara gidduu isaatti dhaqaa dubbifadhaa boqonnaa 12. Sana booddee Saaraayi bareedduudha waan taateef akkas jedheen Abrahaam. Yaa Saaraayi ani obboleettii isaati jedhi adaraa keenya salphisinii. Ani siif jedhee akkan jiraadhuu fi isaan akka anaan jenne maal isaati ittiin jedhu obboleettii isaati ittiin jedhi. Dogoggorteellee akka haadha manaa isaati ittiin hin jenne ittiin jedheetu Abrahaam akeekkannoo laata. Eenyuuf? Saaraayiif. Sanaa booddee warroonni namoonni Gibxii suni jedha macaafni qulqulluun Fara'oonitti ishee jajanii jedha boqonnaa 12. Fara'oonitti gaafa isaan ishee jajanii Fara'oon immoo haati manaa isheen kun maal keeti jennaan obboleetti isheen kun maal isaati ati maal isaati jedheetti gaafatte jennaan obboleettii isaati ittiin jedhe.
Sana booddee eega isheen obboleettii isaa taate bakka fuudhuun qabadheetu dhaqeetu Saaraa fuudhee jechuudha. Waan garaagaraa guute harroota kenneefidha, bushaayee kenneefidha dubbifadha. Bakka akka Saaraatti toluttidha. Indooma akka Saaraatti tolutti Saaraa gammachiisuudha waan baay'ee hojjetedha. Harroota bushaayota kenneefiitu fudhatedha macaafa qulqulluun. Maal godhachuuf? Haadha manaasaa godhachuuf. Abrahaam sodaatee ture. Naajjee sodaate malee. Sana booddee erga inni akkasittiin jedhee booddee namichi Fara'oon sun mootiin Fara'oon fudhateetu erga haadha manaasaa godhachuuf ka'e Waaqayyo dhaa'icha jabaadhaan isaaniin hin dha'eedha. Dha'icha jabaatti buuse yookiin rukuttaa jabaadhaan rukute jechuudha. Rukuttaa jabaadhaan gaafa inni rukutu Fara'oon ofirratti beekeetu maal si goone maalan si godhe maaliif cubbuu akkasii nurratti hojjette hin shakke bakka. Dha'ichi kun kan inni irra bu'eef kan inni immoo uummata koo irra bu'eef kan inni irra bu'eef sababiin kana fudhadheef duraan iyyuu narra hin buune jechuusaati. Kanaaf shakkeetu maalii cubbuu maalan si godhe cubbuu maaliin irratti hojjette jedheetu kunooti haati manaa kee kunooti maaliif akkas na goote jedheetu fuudhee deebiseef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf erga inni fuudhee deebiseef booddee immoo ammas immoo gara boqonnaa 20 gaafa dhaqan immoo ammas immoo waatu quunnama. Amma immoo Abemelekitu fudhate ammas. Abemelekitu fudhateetu ammas inni haadha manaasaa godhachuudhaaf fudhata. Saaraa kana waan isheen bareedduu taateef jechuudha. Gaafa inni fudhachuudhaaf ka'u Waaqayyoodha. Ergamaan Waaqaa abjuu keessatti dhufeetu ati haadha manaa nama kootiin waan fudhatteef hin duuta. Bakka hin duuta maaliif? Haadha manaa nama kootiin waan fudhatteefi. Duutu sirra jira bakka hinuma duutannaan maaloo ani cubbuu isheen obboleettii isaati jennaan noo fudhadhee maaloo maalan hojjedhe atuu waan qulqulluu akkan ta'e beekta mitiire maaliif akkas naan jetta ani maalan balleessa jennaan sirriidha. Waan nama akkati yaadne anuu nan beeka boqonnaa 20 dubbifadha. Anuu nan beeka garuu haadha manaa namichaa galchiifi innoo raajiidhaa siif hin kadhata. Hin galchituuf taanaan garuu ati sin duutaa namoonni kees hin du'u kana beekii ittiin jedhe. Akkati ishee bira geessuuf karaa siif hin laanne ittiin jedhe. Akeekkannoon itti kenne Waaqayyo. Akeekkannoon diina keetti siif kennu galgala kana. Isa baduu kee eegu, isa salphachuu kee eegu, isa mana kee irratti geessu, isa dhala kee irratti geessu mee, isa jireenya kee irratti geessu mee Waaqayyo hara galgala kana akeekkannootti sii laata. Wanti si biraa hafuu dide mee? Wanti bara baay'ee sirraa hafuu dide. Wanti bara baay'ee si duukaa lakkoofsise. Bara 2016 na duukaa ce'annaan na duukaan ce'annaan kan si didee si duukaa ce'e. Bara 2017 na duukaan ce'annaan kan didee si duukaa ce'e mee Waaqayyo bara kana si biraa hambisa. Isa si dhaane, isa si dhaala siin jedhee si biraa hafuu dide mee Waaqayyo si biraa hambisa. Amani malee sodaatin Waaqayyo galgala kana si biraa hambisa. Abrahaamiin qullaattafuuf hambisuuf ka'e Saaraa dhaaluuf ka'e Waaqayyo garuu akeekkannootti kenne. Akeekkannoo mana keef dhala keef jireenya keef kennu Waaqayyo. Isatti sodaachaa jirtu irratti, isatti kanan na dhaalaa jechaartu sanarratti, isatti jireenya koo maaltu na dhaalaa jira jettee sodaattu sana Waaqayyo galgala kana akeekkannootti siif kenna. Akeekkannootti sii laata Waaqayyo. Inni lammaffaan dafeen dubbadha. Inni lammaffaan waan hin yaadamne godha Waaqayyo. Akka inni itti sodaatte akkasin dhaalle inni godhu inni lammaffaan waan hin yaadamne godhe. Isuma achuma keessa boqonnaa 21 gaafa dhaqxanii Waaqayyo akkuma dubbatee turedha. Saaraa hin yaadateedha. Waaqayyo akkuma kakatee ture, akkuma abdachiisee ture Saaraa hin yaadateedha. Saaraadhaaf dhala kenneedha. Saaraan egaa lafa guurteetti bara guurteetta Abrahaamis akkasuma gara boqonnaa 18tti gaafa dhaqxanii namoota sana qilxuuma biratti argeetu nyaata fidee fi waan garaagaraa godhee fi gara boqonnaa 18tti maaloo biddeenni xinnoo ishee nyaadhaa miilla siqadhaa bishaanis jedhee bakka waan ta'u hundumaa akkuma jette godhannaan goggodhee qalee
Saaraattis himee sukuumte akka isheen toshituu fi geessee fi nyaatanii jennaani Saaraa eessa jirti jedhanii gaafatanii jennaani dunkaana keessa jirti jennaani bor bara egeryoowwan ani gara keenan dhufa Saaraayis ilma hin deessi maqaa isaas Yisihaaq jettee moggaasti jennaani Saaraay dunkaanicha keessa teessee hin dhaggeeffatti jedha macaafni qulqulluun gara boqonnaa 13 irratti gaafa dhattanii jennaan booddee garaa ishee keessatti seettee takka sette ani kanaa booddee garaa dhukkubbiin narraa dhaabbateera maal taatan jara keenyaa jette. Garaa dhukkubbiin narraa dhaabbateera maal taatan jara keenya angara abbaa manaa koo bira ga'uu kanaa booddee nan awwaareette lafa guureera oo dulloomeera oo inni soo dulloomeera ani soo dulloomeera maal ta'e namichi kun hin maraate jechuu yookiin hin machaa'e jechuu ishee namni lakki isa tabdii kutattee dhiifte waaqayyoof jalqaba. Maartaan Maariyaam gaaficha Alaazaariin awwaalanii galaniitu abdii kutatanii ta'anii ba'u. Waaqayyoof immoo yeroon isaa immoo ammasaaf immoo. Kanaaf iyyuu inni abdii kutattee waa'ee kee dhiistee waa'ee jireenya kee dhiistee ta'uu danda'a. Maatii keetiif dhiiftee ta'uu danda'a. Inni ati biraa galte suni waaqayyoof ganaadha. Kanaaf abdii kutattee dhiistee biraan galin waaqayyo waan ni jiraatan itti siifa darbu malee sati dhiistee biraa galte sati kunoo sichoo gaashan qabu jettee dhiistee biraa galte waaqayyoof immoo jalqaba darra galgala kana maaltu beekarra waaqayyo galgala kana waan inni si hojjetu ati koo gabaabsitee ofiif hin yaadin jireenya keetiif gabaabsitee hin yaadin waaqayyo isa gara fuuldura inni sii kakatee kakuudhaan manaa si baasee amma kakuudhaan si jiraachisaa jiru sun hundumtuu waaqayyo hin danda'a jedhiti amani itti Waaqayyo waan hundumaa hin danda'a. Jireenya keetiif kan si barbaachisu guyyuma guyyaatti waaqayyo kan si kennu of harkaa qaba. Fakkaachuu dhiisuu danda'a obboleetti koo haalatti keessa jiru. Fakkaachuu dhiisuu danda'a obboleessa koo haalatti keessa jiru. Kanarraa kan ka'e jireenya keetiif abdii kutattee biraa galtee talaata. Maal biraa galte jireenya keetiif kanatti abdii kutattee biraa galte maalidha? Maatii keetiif kanatti abdii kutattee biraa galte maalidha? Firoota keetiif kanatti abdii kutattee biraa galte maalidha? Kottuu waaqayyo waan haaraa gochuu danda'a. Saaraa waa'ee isheetiif dhiifteet Abrahaam illee waa'ee isaatiif dhiise garuu immoo hin amanan akka Saaraa miti. Hin seexxedha yaada garaa ishee keessatti seexxe jennaan Abrahaam maaliif kolfitee Saaraan jedhee gaafannaani lakkii anuun kolfineetti sodaatte lakkii kolfiteettaattiin jedheedha macaafni qulqulluun boqonnaa 18 keessatti sanaa booddee amantas amanuu baattas jechuun isaa namni egaa inni Abrahaamitti dubbatu silayyuu haasan isaa Abrahaam wajjin malee Saaraa wajjin miti dubbifadhaas nu kanaa booddee bara deebi'ee waan nan dhufa iseenis immoo deesse si eeddeedhe na eeddeedhe kanaa booddee gara boqonnaa 21 gaafa dhaqxan immoo waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa hin yaadate macaafni qulqulluun jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo waan hin yaadamne godha firoota koo. Waaqayyo waan hin yaadamne waan namni waa'ee isaa dhiise waan namni waa'ee isaa dagate waan namni waa'ee isaa biraa galee waaqayyo godha. Waan ati bishaan keessatti dadhabbiin koo gadi nam'eera natti jettee yaaltee dadhabdee sii ta'uu dide summee waaqayyo jennaan irraasiisaa qaba. Irraasiisaa qaban jedhe waaqayyo jennaan. Atamma humna keetiitti dadhabdee biraa galtee yoon hamma humna keetii joortee akka nama tokkoo dhama'eera bakka akka nama tokkoo naa ta'uu dide naagame jettee wallaansoon biyya lafaa kanarraa naagame jettee lakki waaqayyo iddoo matee naagame jettetti sii dhufa. Waaqayyo gogiinsa kee jiidhinatti sii jijjiira. Gammadi galgala kana barri sii dhufa waaqayyo sii fida. Balbala sii bana waaqayyo. Karaa sii bana waaqayyo. Isatti dookumantii kashafaa waaqayyo dookumantii ligidaa waan ati ligidaadha jettee keessa waaqayyo kaasee seenaa kee jijjiiruu danda'a. Maal taateti maaliif raafamta? Abdadhu waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha abdadhu. Ibroota irratti akka jedhu amantii jechuun waan hin jirre tokko akka waan jiruutti fudhachuu jechuudha. Waaqayyo dubbateera jechuun immoo sii raawwateera jechuudha walumaa gala. Yaa obboleettitu sitti dubbatamuu raafamtu. Yaa obboleessatu sitti dubbatamtuu raafamtu. Yaa obboleessa dhukkuba keessa dhaabattee raafamtu. Yaa obboleetti dhukkuba keessa dhaabattee raafamtu. Rakkina keessa warra dhaabattanii raafamtame gammada bor mootummaa waaqayyo kan keessanii. Dhamaas mootummaa waaqayyo kan keenya. Isa biyya lafaa kanaa yoo dhiibnee gaaf tokko obbaafannee deemna. Haalli nuu mijachuu dhiisuu danda'a firoota koo biyya lafaa irratti tokko yoo guute tokkoon guutu tokko yoo guute tokkoon guutu tokko yoo guute tokkoon guutu hundumtuu hir'uudha. Fuula waaqayyo keenyaatti garuu hundumtuu guutu. Abdii isaatiin jiraanna firoota koo jajjabina isaatiin jiraanna malee utuu akka foon keenya nutti tasaasuutii mee utuu akka seexanni nutti tasaasuutii mee silaa yoona nuun hin jiraannu obboloota koo kanaaf iyyuu gammada kan koonaa gameera dhaama hin dadhabe yaalee hin dadhabe naa ta'uu didan jedhi dhiisi waaqayyo guyyaa tokko wal si qixxeessuu danda'a.
Abrahaamiif Saaraa eenyu yaade? Eenyutu yaade hin jedhe? Cuggee keessaa bu'ee akka gaanii guutu eenyutu yaade hin jedhe? Eh, Gaaficha mee mootota isa lammaffaa boqonnaa afur irratti mee liqii ishee baafatte eenyu yaade jedhee eenyu yaade dubartittiin sun dhadhaa ejersa cuggaa tokkitti xinnoo tokkitti hin qabatte maaloo anoo badeeratte garuu mee isumatu liqii ishee bara baase waaqayyo waan hin yaadamne godha firoota koo waa'ee keessanii. Kanaaf inni sadaffaaf inni dhuma utuu diinonni kee ilaalu bal'atta. Utuu diinonni kee ilaalu bal'atta yookiin immoo utuu diinonni kee ilaale daangaa kee bal'isa waaqayyo. Macaafuma seera uumamaa boqonnaa 26 gaafa dhannu waa'ee Isihaaq argina gara gidduutti gaafa dubbifattan. Isihaaq akkuma beekamu gaa ilma Abrahaami. Ilma Abrahaam kuni akkuma beekamu gaa eebbifamaadha. Daddafeen irra siin deemaa jira. Kanaaf ilma Abrahaam kun eebbifamaadha. Gara gidduu isaatti gaafa dhaxxanii Abrahaam kun boollicha duraan boolla bishaanii wayii qaba ture. Boolla bishaanii sanatti fayyadamuu irraa duunaan duuchan jechuudha. Biyyootti naqanii duuchan. Hin duuchanidha. Kanaaf Isihaaq immoo maal godhe? Gaafa inni midhaan dachaa facaafatee galfatee jedhu Abimelek maalittiin jedhe beektu haala Isihaaq tonu irratti guddachaa jirta tonu irratti dagaagaa jirta ka'iiti asii deemiite maaltu naga shareeda Isihaaq deemeetu iddoo tokko godoo geerar keessa dhaabbatee hin taa'eedha macaafni qulqulluun boqonnaa 26 irratti gaafa dhaxxan. Erga taa'ee booddee hojjettoota isaatiin akkasittiin jedhe burqaa dhaqaa naa qotaa isa bara abbaan koo qotee isa duude sana dhaqaa naa qotaa jedhee gaafa inni qotu isaan warri geerar maal jedhanii kan keenyaatti hin jedhanii qooccallootti kaasanii jedha dubbiin sagalee waaqayyo. Qooccallootti kaasanii jennaani sababii isaan qooccallootti kaasanii jedhanii fi maqaa burqaa sanaa Heesek jedhee moggaase jechuudha. Heesek jechuun maal jechuudha? Falmaa jechuudha. Diina isaatti maqaa moggaase jechuudha. Akka diina isaatti maqaa moggaasuun isaa maadha beektu lammata waliin agarru. Ofuma ammaaf daangaa koo isiniin dhiphisu seetanii hin bal'isanii jechuu isaati fakkaata. Heesek jedhee moggaase. Heesek jechuun falmaa jechuudha. Diinota isaatti maqaa moggaasaa jechuudha. Ammas lammaffaa darbee qote lammaffaas qooccallootti kaasanii lammaffaa immoo Siixinaa jedhee moggaase. Siixinaa jechuun maal jechuudha? Amajaajee jechuudha. Diinota isaatti maqaa moggaase. Maaliif? Borii isaa beeka waan ta'eef. Waaqayyo akka borii isaa beeku borii isaa irraa ija qabu beeka waan ta'eef. Borii isaa akka moo'ichi kansaa kan ta'e beeka waan ta'eef borii isaatiif jecha maal godhee borii isaa beeka waan ta'eef namni kun maqaa diinota isaatti moggaase. Waliin agarru kanaa booddee jechuun isaa namni kirikirii keessan keessa maaltu na galche waaqayyoo naa bal'isa daangaan gochuu isaa namni. Kanarraa kan ka'e ittuma fufeen qota isinis cufaanis ittuma fufeen qota jechuun isaa namni. Kanaaf ammas darbee qote sadaffaa. Sadaffaa gaafa inni darbee qotu sadaffaa qooccallootti hin qabnedha macaafni qulqulluun. Kanarraa kan ka'e maal jedhedha? Waaqayyoo bal'ina lafaa nuu kenneera. Nu bal'iseera. Kanaafuu maqaan burqa kana maal jedhamu? Rehooboot. Rehooboot jechuun bal'ina jechuudhaadha macaafni qulqulluun. Haalleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo utuu diinni kee ilaalu daangaa sii bal'isa firoota koo. Waaqayyo utuu diinni kee hin jiraattu jedhu gaarummaa si lakkoofsa. Atis arras gaarummaa si lakkoofsa. Eessumaan ta'eef jedha diinni. Eessumaan ta'eef jedhe asii yookiin yookaas eessumaan ta'eef jedhe achi yookiin yookaas Waaqayyo waa'ee keetii waanuma haaraa godha. Waanuma gaarummaa godha. Gaarummaa masi lakkoofsa obboleessa koo obboleetti koo. Ati abdiin kutatiin wanti kamiyyuu haalli kamiyyuu ulfaataaf rakkisaaf sodaachisaa yoo ta'e iyyuu mee dhugaa fuula waaqayyootiin deeminaa jiru firoota koo. Fuula waaqayyootiin deemnu ciniinnannee ma obsina rakkina. Maaliif beektu Yesuus biyya lafaarra rakkinni jira jedhe. Haalleluuyaa. Biyya lafaarra rakkinni jira. Ani garuu biyya lafaa mo'eera maal godha? Jabaadhaa jedhe. Diinni jedhe biyyi lafaa nan jaallatu ture. Biyyi lafaa diina na godhatee ture. Maaliif kan biyya lafaa sababii nan taaneef biyyi lafaa nattuu tufeera. Anaan hin jaallanne isin immoo kan koo waan taataniif biyyi lafaa isin ari'ata. Gaafa isaan sobaan isin irratti ka'an jedhe. Gaafa isaan maqaa keessan isin hadheessan jedhe gammadaa jedhe. Mootummaan waaqayyo kan keessanii gammadaa jedhe. Kanaaf waan hundumaayyuu naaf jecha dhiisaa jechuusaati. Kanaaf gaafas waaqayyooti jabaattan yaa firoota koo gaafas xinnoo ishee miilla fudhattanii qo'e waaqayyo duukaan murteeffadhe miilla koo fudhadha gaafas hin jettani abeeyya rakkina isinitti jabaatu. Isa rakkina isinitti jabaatu sana keessa dhaabadha. Rakkinni yoo isinitti jabaate waaqayyo isinii wajjin jiraachuu isaa mirkaneeffattu. Maaliif beektu utuu waaqayyo sii wajjin hin jiru ta'e rakkinni iyyuu sitti hin jabaatu. Maaliif akkati kakuu kee bira hin geenyeef diinni yeroo baay'ee kiyyoo sii ka'a.
Diinni yeroo baay'ee gufuu siqu. Eessaanan gadi teessan. Bara kana seexanni kiristaanaa cimaa irratti hojjechuu moo kiristaana laafaa irratti hojjechuu jalqabe beektu kiristaana cimaa. Maaliif? Yoon isa gadi teesse warra kaaniin salphaatti hin argadha. Maaliif? Mootummaa sadiidha waan ta'eef kakuu kee nyaatta waan ta'eef isatti kakuu kee nyaattu diinni immoo hin jaallatu. Kanaafi firoota koo kottaa waaqayyooti jabaanna. Haaluma nu dhiphisu keessa dhaabannee rakkinuma keessa dhaabannee dhukkubuma keessa dhaabanne dugda keenya illee hidhannee yoo nu dhukkube yoo dugda nu dhukkube yoo mataa nu dhukkube mataa hidhannee ciniinnannee akka tursinee dhugaa mootummaa waaqayyoodhaan waaqayyo immoo nu gargaara. Gatiin keenya waaqa biraa nu argama obboloota koo. Kanaaf iyyuu inni nuun sodaanne nuun dhaalu. Sababbiin isaa waaqayyotu nu wajjin jira waan ta'eef. Utuu waaqayyo nu wajjin jiru manni keenya hin jiru. Utuu waaqayyo nu wajjin jiru qe'een keenya nu. Utuu waaqayyo nu wajjin jiru gaa'elli keenya hin diigamu. Utuu waaqayyo nu wajjin jiru tajaajilli keenya immoo nu. Kanaaf waaqayyotu nu wajjin jira. Yaa rakkina keessa dhaabatanii waaqa eeggachaa jirtanii gammadaa dhugaa. Gammadaa. Gammadaa. Baga biyya lafaa irratti rakkattan. Bor keessaa obbaafachuuf jirtu dhugaa. Gammadaas. Maaliif beektu bal'inatti jiraachuu malee rakkannee ciniinnannee mootummaa waaqayyootiif jiraachuu nu wayya. Inni nu rakkannee bor bal'inatti jiraannu homaa nu fayyadu. Amma biyyi lafaa bal'ifate yoo jiraate bor har'a bal'ifatee jiraate bor immoo iddoon isaaf qophaa'e iddoo biraa. Nuun garuu umuriin biyya lafaa kanaa kan namaa yoo baay'ate yoo jabaate 80 yookaan achi 70 isheemtu maalidha qorumsaa. Kanaaf umurii 70 fi 80 jiraannu kana egaa ayyaana waaqaa nama dandeessisa malee dhugaa dubbachuuf guyyaamtu tokko iyyuu ulfaataadha garuu sagalee waaqayyootiin jajjabaan akkuma sila isiniin jedhee hundumti keenya iyyuu rakkina qabna obboloota koo. Kanaaf wanti biyya lafaa kanarraa abdii nama kutachiisu baay'ee. Wanti biyya lafaa kanarraa mataa nama dhukkubsu baay'eedha obboloota koo. Wanti biyya lafaa kanarraa namatti darbatamu baay'eedha. Yoo isin tokko darbe jettan tokko, yoo isin tokko immoo dhufe jettan tokko. Karaa isin hin eenne xiyya isinitti darbatamee qorumsa mataa isin dhukkubsu hamma isin waaqa duukaa deemuu dadhabsiiftanii dadhabdanitti hamma isin waaqa ofirraa kaaseen dubbadha. Hamma waaqa duukaa deemuu dadhabtu gaafa rakkinni natti baay'atu jira. Isinis akkasuma jedhee yaada akkuma kun. Hamma nu waaqa duukaa deemuu dadhabdu rakkinni nutti baay'ata. Garuu gammadaa bor mootummaa waaqayyo kan keenya. Inni nuun sodaanne nuun dhaalu. Innama akka leenca beeleedha. Macaafni qulqulluun akka jedhu diinni keessanii akka leenca beelee hin haadha. Garuu maal hin gadhu isin hin argatu jedha. Akka leenca beelee isinitti haadha jedha. Jabaadhaa kadhata keessattuma fufaa malee inni isin namni waaqayyo. Kadhata keenyattuma yoo dadhabdan illee yaa abbaa keenyaadhaa lafaa dhugaa. Innuu kadhata guddaadha. Yaa abbaa keenyaadha lafuu kadhata guddaa. Seexanni bakka gaafasi fakkeenyaaf ammoo tajaajiltoonni as keessaa baay'ee jirtu gooftaanis na eebbisu. Gaafasi waaqayyoon namootaaf seexanarraa baasan gaafasi namootaaf dinqii garaagaraa waaqayyo isiniin hojjetu abeet yoo akka kootaatan abee wallaasoo isin keessa bultanii. Ana dabalatee jechuudha. Furatti waan hin beeku. Kun immoo maaliif beektu mootummaa ishee diigamaadha waan ta'eef. Mana keessaniif loluu isaa mul'isa waaqayyo. Gaafa mootummaan seexanaa diigamu namarraa waaqayyo immoo yeroo sanaa kan keessan isinii hojjeta. Diinni immoo hidhaara yeroo sana. Isa waaqayyo isiniif godhuuf jedhu dhaara. Eebba keessanitti naafa garuu waa tokko isiniin godhu. Nun dhaalu inni nu sodaanne. Ameen. Inni nu sodaanne nun dhaalu. Ofirratti dubbadhaame inni na sodaanne nan dhaaludha. Halleluuyaa. Inni nun sodaanne nun dhaalu. Nun dhaalu inni nun sodaanne. Macaafni qulqulluun guyyaadhuma guyyaa taaraadha sagalee waaqayyo. Kanaaf iyyuu innatti sodaatte inna sodaadhe mana koo dhala koo qe'ee koo dhaalu kan keessa hin dhaalu maqaa Yesuusiin. Ameen. Mana barumsaatti eessatti yoo nutti darbatan iyyuu eessatti iyyuu eessumattuu akaanila eessumattuu dhala keef kiyyoo akaan eessumattuu footos waan barbaadde nuufa godhan inni nu sodaanne nun dhaalu. Kanaaf sagalee waaqayyo galgala kana akkasitti nutti dubbate maqaa waaqayyoo eebbifamu. Tokkoffaa akka inni sodaatte innatti sodaatte sin dhaalle akka ta'u waaqayyoo tokkoffaa akeekkannootti si laatan jedhee lammaffaa waan hin yaadamne godheen jedhee sadaffaa immoo utuu diinonni kee ilaalanii didee daangaa sii bal'isan jedhee waaqayyo. Didee amma mee yoo namee
iddoon mijanne jiraachuu dhiisuu dandeessu warroonni biyya alaa jiraatan amma yoona yookiin amantiin baay'achuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo karaatiin beekamne boojuu harka keetti kennuu danda'a Waaqayyo. Karaatiin beekamne si dhaalchisuu danda'a Waaqayyo. Kunuu eebba dhugaa. Kanaaf Waaqayyo karaatiin beekamne si dhaalchisuu danda'a. Jabaadhu yaa nama Waaqa. Kana tattaafadhutu dadhabduu duukaa fiigati. Waaqayyo gatii keessii kennaa gaaf tokko.